Kabajamuudhaaf jaallatamoo maatii Waaqayyoo iddoo jirtan hundumaatti nagaa isiniif abaayatu. Hunduma dursee nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Har'a gooftaan nu gargaaree kallattii hundumaatiin nama baay'ee miidhamaa akkasumas immoo jedhee deemuu hin dandeenye akkuma na cinaatti agartanii isaan dubbisuudhaaf dhufneeti jirra jechuudha gara mana isaanii. Wanti hundumaa keessatti Waaqayyo nagaa isaanii kennee iddoo jiranitti nagaa qabu akka qaamanii agarattis isiniifis akka ifa ta'utti jechuudha. Nagaan isaan qaban idduma jiranitti egaa deemuus akkasuma dhaabbachuus maalis hin danda'anii hunda caalaa isaan irraayis maqaa isaaniis asumarraan gaafadheen isaanis ifanuu godhanii gaaffii tokko tokko akka isiniif ifa ta'u immoo isaan gaggaafadhee wal duukaa viidiyoo kanas qaqqabsiisuudhaan yaalla. Namooti sagalee kana dhaggeeffataa jirtan iddoo jirtanitti yaadannoo duukaa bu'aan jedha. Nagaa isiniif haa ta'u. Tolee maqaa keessan irraa kaasnaa ani jalqaba maqaan koo Raajii Abdii Getachoodha. Waldaa onlaayinii charchii waldaa tajaajila Yesuus dafee dhufaa jedhamurraa karaa waasaappiitiin tajaajilamaa akkasuma immoo miseensonni nu duukaa jiru jaarsolii waldaa tajaajiltoonni adda biraallee nu duukaa jiru jechuudha. Isaantu gara kanatti na ergee akkan qaaman dhufee isin ilaalu godhe. Kanaaf isin immoo maqaa keessan akka miidiyaa irratti agarre moo akkam isa jedhamuu fi lafatti immoo isin immoo maqaa keessan nu eertanii waan isin gaggaafadhu immoo deebii wal ilaallaa achumarraan immoo viidiyoo kana isaan baga qaqqabsiifne jechuudha. Calqabatti baga nagaatti eegamtanii jechuu jaalladha. Gooftaan baga nagaa isinii kenne. Calqaba maqaa keessan irraa kaasatti sanii booda immoo waan itti deemutti deemne jechuudha. Nagaa gaafadhaati. Tole, isiniifis nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Namoonni viidiyoo kana hordofaa jirtanii eebbifamaadha. Raajii Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ani maqaan kiyya Lammaa Barraatiin jedhama. Egaa seenaan koo dheeraadha yoon gabaabsee dubbachuu barbaade ani waggaa 12-13 siree irra kan jiru. Egaa ol jedhee socho'uu hin danda'u. Paartiin kiyya kun gadi du'aadha akkuma mul'atu. Viidiyoodhaan isin tarkisiisuu nan danda'a qaama kiyya. Raawwatee kun gadi du'aadha jechaadha walumaa galatti. Haalli nani keessa jiru kanaadha. Egaa yeroo waa tokko argadhe garuma mana yaalatti hin deddeebi'a. Hamma dhumaattis immoo yaalamee fayyuudhaaf qarshii hin arganne jechaadha. Yeroo duraatiif akkam biyya alaatti yaalamu ture. Maatiin biyyuma keessatti waan qaban kan fitatanii. Garuu bara teekinooloojii kanatti immoo egaa xiqqoo biyyuma keessatti hospitaala Kooriyaatti odoo yaalamtee luktiin mirgaa kun hin cita inni bitaa immoo hamma ta'e. Akkuma mul'atu kun fincaan kanaan ba'a. Isti kuni tuubboon kuni fincaanii kaataterii jedhama kan fincaaniiti. Kanaan ba'a fincaan. Okay. Kanaan ba'a. Gidduutti akkuma agartanii viidiyoo kana warri argaa jirtanii isaan narvii isaanii walii galatti paralaaziddii waan ta'ee jiruu fi miilli isaanii kunoo garri jilbaa gadii kuni mudhiidha gaditti socho'uu akka hin dandeenyedha kan isaan nutti himanii. Kunoo ilaaladha. Eeyyee akka gaariitti ilaaltanitti miilli isaanii kun socho'uu deemuu hin danda'u. Kanarraan darbees immoo narvii isaanii kun waan miidhameef fincaan qabachuu akka hin dandeenyedha kan isaan nutti himanii. Kanaaf fincaan isaanii kun immoo tuubboodhaan kan inni bu'u tuubboo kanaan bu'eetu kallattii itti yaa'insa qabutti yaa'a jechuudha. Fincaan isaanii kun ofii gadi ba'anii mana yaalaa deemuu hin danda'anii. Akkuma agartan immoo narvii isaanii miidhameera. Akkan calqabatti gaafadhetti isaan jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf jecha gara naannoo Gambeellaa yookiis immoo Beenishaangul Gumuz iddoo jedhamu deemanii hojii jireenyaa bu'aa ba'ii jireenyaa kana fooyyeffachuuf jecha achitti warqii yookiis immoo albuuda jedhamee waamamu kana baasuudhaaf utuu jiranii hojii isaanii utuu jiranidha kan irratti biyyeen kufe namooti biraa kufan akka isaan jiran namoonni biraa du'an akka isaan jiran natti himanii. Kana biratti immoo namoota adda biraa isaa wajjin miidhaman immoo harki isaaniillee sammuu isaaniillee fayyaa akka hin hojjennee fi akkasuma miidhamoo baay'ee miidhama guddaa keessa akka isaan jiran irraa odeeffadheen hin jira. Isaan immoo amma ta'e miilla isaanii isin socho'uu qaamni isaanii kun hin deemu asuma ciisu namoota sitti gaggaragalcha kun harmee isaaniitu jira isaan duukaa jechuudha haadha isaanii jechuudha. Isaantu iyyuu sochoosaa gaggaragalchaa asitti jechuudha gaa nama barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf narvii isaanii kun waan dadhabeef iddoo jiran ka'uu hin danda'anii jechuudha. Waliigatti dhukkubni isaanii guddaan mana yaalaa guddaa beekamaatti dhaqanii yaalamuudhaaf maallaqa ga'aa akka isaan barbaachisu kan sanatti himanii. Maallaqi ga'aan kun immoo biyya alaatti yoo deemame malee asii hin kaamiin yookiis galiin isaan qaban tokko waan hin jirree fi jireenya harka gara afaanii jiraachuu hin danda'an jechuudha. Waan tokko iyyuu mindaas hin qabanii kanarra darbees immoo deeggarsa ga'aa waan hin qabneef namni kun jechuudha. Kanarra darbee immoo
asumatti iyyuu immoo gooftaan isaan gargaaree mana nagaatti namooti waaqayyoo harka isaanii diriirse immoo dhufanii ilaalaa turaniiru. Inni kun ga'aadha jechuun dandeenyu baay'ee ga'aa godhee gargaaramuudhaaf ammayyuu deeggarsa keessanii hin barbaadu. Namni kun asuma Kooriyaa hospitaalitti immoo deddeebi'anii yaalamuudhaaf taaskii isaan barbaachisaa achi keessattis immoo qabeenya ga'aa yookiis immoo maallaqa ga'aa isaan barbaachisa jechuudha. Kanaaf namni kun akkuma isin agartanii akkuma afaan isaanii irraa dhageenyuyyuu baay'ee waggaa 13ffaatti ce'aniiru erga ciisuu jalqabanii har'a guyyaa lama walitti dhufanii gaafa ciisan namatti ulfaata. Waggaa 13ffaa gaafa ciisan immoo baay'ee cimaadha jechuudha gaafa sammuutti yaadnu. Isa kana danda'aniitu hiree waaqa namaa kenne jiraatu kanatti jiru jechuudha. Tole bagaa waaqayyoo nagaatti isin eegee lubbuu keessan du'a oolchee jechuun barbaada gamanumaanii. Kallattiidhumaan ijoollee sarara qilleensa irraa gara waasaappiitiin tajaajilanii tajaajilamanuyyuu waldaa Yesuus dafanii dhufaa jedhamutu deeggarsa isiniif godhe jechuudha guyyaa irraa kana. Isaanis immoo qarshii 20,000 akkanii isin qaqqabsiisuudhaaf kallattii kanaatiin nu biraan ga'anii jiru jechuudha. Qarshii 20,000 kuni 3 4 5 Egaa maallaqi kun abbaa nootii 2 jechuudha. Abbaa nootii 2 ta'ee nootii 2 100 jechuudha. Abbaa 2 jechuudha. Hundi isaayyuu nootii abbaa qarshii 200. Kanaaf maallaqi kun waliigalatti waaqayyo guddaa isaan gargaaree ijoollee sarara qilleensa irraatiin waldaa tajaajila Yesuus dafanii dhufaa jedhamutuyyuu natti ergee jechuudha. Innaa maallaqa kana amma waaqayyo isin gargaaree xiqqaatu haa guddatu. Ittumaan waan fayyadamuudha qabdanii fayyadamtu qarshii 20,000 jechuudha. Cheekii godhattu jechuudha lakkaattanii. Innaa egaa wanti kun guddaa ta'e osoo hin taane kadhannaa isaaniitti isin duukaa jiru. Akkasumas immoo yeroo gara yerootti isin ilaaluudhaas hin danda'u jechuudha. Kana duukaa viidiyoo kana duukaa namooti deeggaruu illee barbaadan akkasuma immoo kadhachuu barbaadanii kallattiidhumaan nama kana quunnamuu akka isin dandeessanii lakkoofsa bilbila isaanii illee isiniif hin kennu jechuudha. Eebbisuu isinis waan jettanii eebbistan yoo jiraate ijoollonni koroonni jiru jaarsoliin jiru anillee bakka bu'een kan dhufe jechuudha. Mee isaan irraa waa dhaggeeffanna. Raajii waaqayyo isin eebbisu gooftaan koo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. Egaa kun anaaf waan salphaa miti. Waaqayyo isin eebbisuun jedhan namoota na bukkee dhaabbachuudhaan kan na gargaaran kanaaf egaa kun anaaf waan salphaa miti. Qarshii 20,000 miti. Ani birrii 20 kaardii guuttadhee obboloota kana dubbisuudhaaf daataa guuttadhee ulfaataadha. Akkuma jireenyi koo argitanii. Egaa namni immoo waan irraa feefis miti kan nama gargaaru. Kuni waaqayyo na galateeffachiisa. Gooftaan koo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Waaqayyo harka isaa guutee ammaaree isiniif haa laatu. Jechaan qabu jechaan natti irrata. Gooftaan koo isin eebbisu. Baay'ee naaf jiraadha. Fayyaan dhabinaan isiniin jedha. Egaa kana caala dubbachuu hin danda'u dhugaadha. Baay'een gammadee. Waaqayyo isin gargaaruun isaanii jedha. Jecha biraa maalan jedha Raajii. Gooftaan isin eebbisu homaa miti jabaadha dhaamtus kadhannaa keenya isin duukaa jirra. Ijoollonni sarara qilleensa irraan miseensonni waldaa keenya akkasuma koroonni geggeessitoonni fi jaarsolii waldaa tajaajiltoonni biyya keessaa falaa guddaa isin eebbisu waaqayyo ergama akka gara kana dhufuudhaaf ergamellee raawwadheen hin jira. Maallaqa qarshii 20,000 kan qaqqabsiise. Kanatti aansee wanti jiru yoo jiraate kadhannaa keessan hin barbaadu, humna keessan kanaa hin barbaadu, akkasumas immoo akkasin bukkee ijaajjan dhaabbattan hin barbaadu. Namni kun waaqa gaditti nuyi hin qabu jechuudha. Nuti qaama guutuu qabna hojjennee argachuu dandeenya. Isaan gaa armee isaaniitu duukaa jira. Armee isaanii mee viidiyoodhaan gara isaaniitti dadhaboodha hojii hojjetanii nama isaan jiraachisuu danda'an miti. Kunoo armee isaanii akkuma agartanii isaan haadha isaaniiti. Isaantu yoo duukaa jira gaa waaqayyo namaa kennuun waan guddaadha. Isaantu gargaaraa jira iddoo jiranitti oliif gadi sochoosaa jira. Namoota tokkos immoo waaqayyo kan kenneefi asitti deeggarsa hin godhuufi humna isaaniitiin. Kanaaf humna maallaqaatiin isaan barbaadan malee humna namaa qabu kadhannaa keessan bukkee dhaabbadhaa jajjabeessa nama kana yeroo dhuftanii ilaaluu barbaadanii
naannawaa Finfinnee yookiis immoo Shaggarsiiti jedhamee kan waamu keessa naannoo Filidooroo iddoo jedhamu akkasumas immoo hospitaala buufata fayyaa Hacaaluu Hundeessaa iddoo jedhamu bukkeetti argachuu dandeessu. Ashwaa Meedarraa gaditti jechuudha. Karaa 18 deemuun danda'ama. Seenterii gubbaarra jiru manni isaanii karaarraa baay'ee fagoo miti. Achitti dhuftanii ilaaluu dandeessu. Namooti viidiyoo kana agartan qaamaan dhuftanii jajjabeessuu, ilaaluu, kadhachuu fi waan dandeessanii bukkee dhaabachuu hin dandeessu. Eeyyamamaadha, barriisaa banamaadha waan ta'eef. Asumarraan dhaabsi tokko kiristaanonni iddoo jirtan hundumaatti amantoonni waldoonni kiristaanaa warri waaqayyoo kennaa isinii kennee akka isinii tajaajiltan godhe nama kanaaf kadhadhaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu, umurii keessa yaa dheerisu waaqayyo isiniin jedha isinillee jabaadhaa deddeebinee isin agarraa isin dubbisnaa. Gooftaan isin kadhannaa waaqayyo isin duukaa haa ta'u eebbifamaa isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Waaqayyo tokko isin haa eebbisu guddaadha. Waaqayyo fayyaa isin haa kennu. Ameen. Waan fayyaadha fayyaa isin haa kennu. Waaqayyo warra isaa erges waaqayyo isaan haa eebbisu. Daddabalee isaanii haa kennu. Ani anan jedhu kana baay'een gammadee baay'ee natti tole. Isaan haa guddisu. Waaqayyo nagaa isaaniif haa kennu. Waan hin jedhu qabu. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isinillee ijoollee. Ameen.